Kunoo faamilii paartituun illee akkuma itti fufteetti jirti. Amma kunoo kanaba san hunda sisirreessee bootaa isaatti deddeebisee kanaba jala kana maxaraqa akkuma agartan kan naseen jira jechuudha. Akkasumatti bakaaka wayii tokko jira waan akka haxiraa takka osoo makaddaa isaa kana irratti hin deebisne bakaaka sanitti afuufee ture jechuudha. San booda kunoo amma itti deddeebisu jira jechuudha. Akkasuma faamilii na wajjin turtii gaarii ammallee laayikii godhuu hin dagatinaa isiniin jaa irra deebi'ee warri mana kanaaf haaraa taatan laayikii sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jaa na wajjin turtii gaarii faamilii asumaanoo ramadaan mubaarakiin isiniin jaa uummata qashxii nadaafaan akkuma itti fufteetti jirti gaayaa uummata kiyya kunoo amma makaddaa isaa itti deddeebisu jira jechuudha. Wallaahi laalamman tana waawin isiniin jaa bakaaka kanaba sanisitti godhee afaan oromootiin maal jaaniin bakaaka. Waan akka haxiraa takka jechuudha waan itti afuufan takka jira bakaaka jaaniini bakka amma manni kun ni nurgaa hojii waaw hedduu namatti tola. Kursiin amma ol fidi jiru isaan ara ni ulfaadhate xushuma na goote wallaahi kun ta'e namicha kaayasan jechuudha hedduu takka ulfaadde bineentiin yoo agarte hafiifuma fakkaatti bakka sibiila waan taateef ni ulfaadde xiqqoo. Kun amma kursii xixiqqoo sanis ol guuree guddoo sana immoo namaan na hojii fidee yeroo san kaameraan hin dhaabii ijoollee isaanii waan hin kaameraa keessa naquun barbaanneef kaameraa nan cufe jechuudha. Asittis kunoo kursii xixiqqoo takka ulaa dura jira lama kursii baalameen sanis ol naqee kunoo kursii guddoo fidanii na wajjin kaayanii namaan na hojii fidee akkuma isiniin jiru amma lambaan itti deebisu jira. Kilaasii kana xumuruudhaaf jechuudha. Jiriisha cufee foddaas cufeetiin jira jechuudha. Asitti maggaariyyaa innillee dida san sisirreessine baqqaam ishee akkanuma godheetumaan amman tana maaltu naaf hin beekani. Kunoo akkuma agartan wallaahi amman tana xumuree jira. Alhamdulillah alaa kulli wallaahi shukran yaa rabbiin ja'aga galanni kan rabbiiti wallaahi irra deebi'ee amma waanan kana baasol deebisee kursii isaatis bootatti deebisee waanan jiruuf tarii shakkii uumama bubbu'ee ni jira waan jiruuf. Kaarabaa fi dadheemmaas xiqqoo kan nasu jira. Haru jira jechuudha. Kun akkuma agartan amman tana xumuree jira waaw godhee. Mana kana hunda isaa naddafee xumuree amma irraa buufiin deemu jechuudha wallaahi. Daawwitii isaa tanaaf hunda mase'ee kursiilee isaa tana hunda mase'ee akkuma agartanii isinitti mul'atu nadaafaan isaa. Mee dhuguma sanii ma asittis kunoo haxira hagga rijaal jaaniin haxira dhiiraati. Uummata keenya akkasii kunoo maqsalaas naddaafee isheen xumuree doolaaba xixiqqaa kanallee naddafee kunoo amma shaa godhee irraa buufiin deema jechuudha. Asitti ammoo bakka xush taate amma asitti xush ta'eetiin jira kun akkatti urgufadha. Sanbooda maaltu naaf seetan amma farshaan dhuguu deema. Wallaahi guyyuma tokko hin dalageegaa. Farshaan dhuguu deema jechuudha. Farshaa kanallee tokkichuma kanaan firii sadii kan majlisaa sana agartanii kan majlisaati lameen gugurraacha ol bira taa'u kan xiqqaa tokko kan karaa gubbaa afamu tokko ammas sanii wajjin sadiuma yaa. Diles isin hin garsiisu kanaas xiqquma isin garsiisa eeguman xumureen isin garsiisa jechuudha. Hin dadhabinaa okkee xiqquma xiqqoon irraa isin garsiisa waan taateef faamilii laayikii godhuu hin dagatinaa wallaahi laayikii godhaa biliis laayikiin hin jirtu yaani namni akka naaf laaleen silaa laayikii naa godhee eddas na jaa koomentillee barreessaa laayikillee naaf godhaan isin hin jaa. Kunoo akkuma agartanii kana ballee qara kana baamitus farshaa asitti kunoo farshaallee dhiqaa jira jechuudha. Dilessi mitilleedhaati yaani dilessa wannan qabu jechuu kiyya kan majlisaati waan taateef kunoo xumurii asitti farshaa sadiin kanan dhiqee jechuudha. Eegaa majlisa naddee booda farshaa kana dhiqee hoosha kanaas dhiqee hoosha mooraa dhiqee jechuudha. Sanbooda mooraa bakka tana xiqqoo waan huusamtee jirtuuf maali waan nadaafaan hin jirreef asitti naddafuudhaaf bakka xiqqoo kophee tanaas akkasitti rattibee sanbooda xiqqoo nan nadaafeessee sanbooda maal akkaan godhummaas ittuma fuftiin hojii turtii gaarii wallaahi kursii tana wanni isii maali maal jedhanga wanni isii irraa guureen mana kaaya jechuun maaliif jennaan dhukkee dhufa hedduu dhukkeen biyya tanaa dhuftee taanaan ala bira kottee mana seente waan taateef kursiin tun wanni qabdi laallaa. Kursii wanni irra ta'an qabdi waan akka ispoonjii sanni manan irraa kaa'e jechuudha. Amma kilaasii kana naddafuu deemammas kilaasiin kuni kilaasii maali nadhoota kilaasii nadhooti
Kanneen amma naddafee dhufe san ka dhiiraati. Kun ammoo kan nadhoon teessu jechuudha. San booda kunoo kilaasii kana makaddaa irraa gadi guuree bakka kunoo makaddaa isaa xixiqqoo sana irraa guuree nama taan sanas irraa guuree jiru laalame daawwituma tan akkanatti irratti malladhaame dhukkee wallaahi waanaan hin naddafne sanitti fakkaatame. Amma akkanatti naddafee har'a yoo dhukkeen dhufte akkana daran dhukkeen mana kana gooti jechuudha. Dhukkeen biyya tanaa dhuftee taanaan ani hin beeku hammaartee gadi baasta wallaahi kan foddaan cufaadha kan maggaarrayyaan jiru kana kan ulaan hundi cufaa bakka tanaan seentii ani nan gaafatina dhukkeen dhufte taanaan manni akkasuma bada wallaahi. Ammas gisee takka intala takkaatu as ta'a intala isaanii xiqqoo takka ta dubiraa jechuudha. Foddaa banattee waan akka qilleensi seenuuf waan barbaaddu foddaa banattee waan teessuuf hirraanfata faanatti fakkaata ani hin beeku wallaahi. Kun akkuma gartaa wallaahi mana kana laal ijoolleen gisee takka taa'uu eegaltee fi taa'ee boodaa kana kunoo kanaba jalatti waa daddarbanii amma maxaraqa kaarabaa saniin waan wanni kanaatu waan balleessitu jecha kaarabaa kana xiqqaasaniin maxaraqa xiqqaasaniin qoshaasha gurguddaa gubbarraa ala gadi baasee sanboota kaarabaa kana fidadhee kaarabaa kanaan dhukkeedhaa fi waan lafarra jirtu hunda guuree fixe haree fixe jechuudha. Mana kun dhiquu naaf hin ta'u maaliif jennaan majlisaa reefu dhiqe san hammamaatti dhiyaatama ka dhiiraati jechuudha. Qeensa mana ka dhiiraati waan taateef hammamaatutti dhiyaata. Hammama sanatti bishaan hammama saniin geesse jechuudha. Sanbooda kun ammoo dhiqaa naaf hin ta'u hammamni ittiin dhiyaatu hoshninis irraa wanni jira. Saniifuu bakkaan hin massee malee hin dhiine jechuudha. Bishaan isaa dhiqee bakkaan geessu hin jiru waan hin jirreef amma gidaara isaatiin massa'u jira jechuudha. Akkuma agartanii wallaahi akka majlisaatii miti dhukkeen jechuudha mana kana gidaara isaa irratti illee dilessa nadiifammaa numa qaba jechuudha. Waan irra guddaa cufaa waan jiruuf dhukkee gisee takka dhufa malee akka majlisaa sanii miti. Dhukkeen isaatis lafarra malee gidaara irraa fitana tana hin jirtu jechuudha. Akkasuma faamilii kun ammaan tana massa'uu eegalee jechuudha. Amma bakka tanatti massa'uutti hin jira. يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان أهلا أهلا يا رمضان. Kunoo asitti akkuma agartanii massa'ee xumureen jira jechuudha. Bakka tanatti kanabaan itti ol deebisuu deema. Kanaba duratti xaawulaalee tokkuma masseen jira wallaahi amma ilillii tana itti ol deebisu bakkatti si deebisu jira. Xaawulaa tokko alumatti massee yaani xaawulaa majlisaa sanillee yaani kursii majlisaa xixiqqoo tanillee giseen massoolee isin hin garsiisne kanallee giseen massoo isin hin garsiisne kana saalaatti waan hin gadi guureef saalaa waan jarri jiraniif kaameeraa ala gadi baasuun barbaanne waan ijoolleenii fi intalti dubaraatiif jiranuu kaameeraa waan isaan naquun barbaanneef jechuudha faamilii. Akkasuma kunoo amman tana kanabatti deebisaa jira jechuudha. Xaawulaa guddaa san intalaan wajjin deebisee intala isaanii ta'a dubaraa jechuudha. Wallaahi hedduun anaaf nama gaariidha jechuudha. Intalti isaanii sanii wanna jiru hedduu takka wanni jetti. Asitti kun akkuma agartanii kanabatti ol deddeebisu jira jechuudha. Kanaba kanaas gubbaa isaa kanarra alatti irraa dhukkee irraa dhadhee ol deebisu jira. Garuu keessaa bakka makaddaa irraa fuudhe kana ganaadhaan kaarabaa san fidadhee saniin wanna hojjaa jechuudha. Kun akkuma agartanitti ol deebisee jechuudha. Wanni naafe haroo kun bakka tana agartanii laa dhukkee bar nama ajaa'ibtanii bar xush taanee akkatti kun amman tana laal irraa dhukkee san hunda naddafu jira. Kanallee akkasuma bakaa san jala godhe akkatti naddafe san booda bakaa san jalatti godhe jechuudha. Asumatti kunoo itti deebisu jira. Viidiyoo teenya karaa dhumaatirra geenyee jiraan isiniin jaa faamilii. Wallaahi warri ilaa armaan hojii ilaaltan viidiyoo tiyya warri ilaalu jirtan hundi keessan galatooma galata guddaa na biraa qabdaniin isiniin jaa jecha isiniif hin qabu. Akkasumatti koomentillee naa barreessan isiniin jaa laayikii godhuu hin dagatina isiniin jaa warri sabskiraayib godhin illee akka faamilii taanuuf sabskiraayib godhuu hin dagatina isiniin jaa faamilii tiyyaa hedduu isin jaaladhaa hedduu isin kabaja. Jecha isiniif hin qabu wallaahi. Akkasuma faamilii alhamdulillah alaa kulli rabbiif galanni haa ga'u. Ramadaana kanallee warra itti dhaqqabee soomanu rabbi nu haa godhu inshaallah.
Takkanas isinin jaa kunoo faamilii viidiyoo xiyya xumurarra ga'ee alhamdulillah galata rabbiitii makaddaati xiqqoo san itti ol deddeebisu jira jechuudha. Ammaan tana kunoo foddaa cufee giriisha kana cufee magarayyaa kanaas sirreessee akkasitti xosh godhee kunoo waa hunda xosh xosh. Sorry dhiifama faamilii. Amma kunoo waa hunda itti ol deddeebisee waan hin jiruuf tarii wanti xiqqoon akkuma majlisaa sayyoo seentee ji'a haareetti irra maxaraqa irra babaasu jira jechuudha. Kaarabaa irra babaasu jira. Sanbooda kunoo wallaahi libaanata illee itti buusee waa hunda xumuree alhamdulillah alaa kulli shay. Rabbiif galanni haa ga'u. Viidiyoon gabaabaatti too isinitti taatee akkuma hin jee hedduu dheeraattee viidiyoo bakka takka dheertuun gadhiisee waan isin wanni gootuuf paartiituu godhee paartiituun kanaan isin hin jaa faamilii tiyyaa. Kunoo amma libaanatatti qabsiisee amma nin urgaa hojii. Waaw inni isin hin jaa amma laal majlisa naddafee farshaa san dhiqee mana kanaa san naddafee matbaxa naddafee kilaasii ijoollee naddafee maaltu naaf seetan darajaa san gadi dhiquu darajaa naddafuu saalaa naddafuun naaf jechuudha. Akkasuma kunoo amma xumurarra geessisiisee hin jira jechuudha. Maaltu hafiree olii hin xumurree jechuudha faamilii wallaahi galatoomaa hedduu takkanaaf galatoomaa. يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا 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 يا رمضان. Warri viidiyoo tana hanga dhumaatti ilaaltan ammusii ilaallee jiranaan ja'a laayikii godhuu hin dagatinaa isinin ja'a inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaa isinin ja'a baay baay shukran faamilii.